السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا خينا خم بهادية كابا كبا خيسا فلقوتا الدنيا خيسا تركمتن هندي خيسانو بقى جراتن بكم جرتنين نجا في رحمن ربي سنبرا جراتو سنين جتشا بكم متركم نتون أنا هرمايا أردا ومرا مسجدا خناندورا بخنيرو هدو غرغارا إني وإسين كرتشا في تورسن قبة تركمنا مسجدني سنملة وانشوف من كانوا مجرا الحمد لله على كل حال وبليان كينيا هدون ورّي أوروبا جران خيشيا جران خامريكا في كندا أستراليا بيوتا غرغارا خيسا جران وامي شخين يسان أواد شورا مسجد خنا خيسا وابو فتني أرى شوفوا مولي باتو فيرو هنگا توكو بيتاني جرا ربين جزا ساني جنة ثاني ساني فادي بيسو فري ميغا بيتانجا توم دبس ديتي ديدمي خلاي سفري دبس ديتي في ديدم بيتانكو تشي تيسونا ني اگرتني اكسمتي تنلي ني اگرتن تو ولي گلا مالك ميغا فيت خما دب توم خما دبلا ما جنتم فيت فري خما في ميغا فيتن فري خما في دبس دي في جاني تون خما دبلا ما في وين بيتمتي فري دبس ديتي حالو مكان انا ماس فري خما في دبس ديتي ني دابت خما في دبس دي في جان وني وان كان ورابو جروف نمي ربي الله في سيف بليان كينيا ولي ربين جرا خنا إساني بلا في سي اسكيسو ابو فتشو إساني جالته إساني فدي وان كان دلغني جرن بكتنا غاني جرن إسني الله وري هفتن يو ربين إسني لا في سي وان دنديسن كيسه بو فتني مسجد خنا كن وجين غرغارتني شفتن خبجاب جالان سنغافن دلوني خينا خا لفارول ديمو جروكن يومنا منتي درجاري عباداتنا نور وادالني برچو باتم برو عبادان تلفاچو مرون ترتره والله خربرا ختم مل dirqama dhaloota ol dhufuuf namni irraan tan addunyaa gubbaa jiru yaadu qaba dhaloota nu booda dhufuuf yaadu qabna hawaasni kun akkuma agartan baadii jala ganti isaanii manni agartan bakka jira hawaasa bakka jiru kanaatu bakka waan qabu waliif buufatee masjida guddaa kana jaaranii bakka tanaan ga'an muumini isaan jala dhaaban bara dheengaddaa jala dhaabanii armaataa irra neynajanii saafaa kan akkatti irra ballisanii turan haa ta'u sababaa feerroo dhabuutiin irra ballifachuu hin dandeenye hanga irraatti illee masjidni kun osoo irra ballifamin armaataan akka banaa taa'u jira mana keenya osoo taate hangam takka nu yaachisu gaa isinuu ni beeytan kanaafuu rabbii kun ammoo irra caalan nu yaachisuu qaba keenya keessaa duuna kana duunullee ittumaan badhaafamna addunyaa akhiraa teenya as teenyee akhiraa teenya tolfachuun as teenyee manichi ijaarrachuun barbaachisaadha akkuma nabiin keenya jaan man banaa beeyta min buyuutillaahi banallaahu lahu beeytan fil janna namni waan qabuun baasee mana rabbii ijaare rabbiin jannata keeysan mana ijaaraa fi jenna rabbiin jannata keeysan mana nu ijaaruudhaaf arra jajjabaannee diin keenya cinaa dhaabbachuun arra jajjabaannee waan qabnuun carraa qabeenyaa kana fayyadamnee haa xiqqaattu haa guddattu haa waliif innee mana kana qoodarraa fudhachuun mana keenya kachiisan tolfachuuf murteessaadha obboleeyyan keenya warri mana kana ijaaru jiranii agartan abbootuma ijoollee tanaaf haatu mana kana ijaaru jira masjidni kun akkana mitira meeqa baaba 35 labbaa karaa hundattuu mitira 35 marmeela dhoosanii irra bal'isan armaata buusuudhaa fi ganaa kana booda feerroo sanatti daachuu ta'e firii kuma takkaa fi maal itti daannayan waan kana yoo isin eega rabbiitii bira dhaabbattanii gargaartan malee hawaasni kun hawaasa akkanaati dachii aduu hamtuu tana keessa jiran imaana qaban amashan akkan nu dura taa'u jirayyi amashan akkan waan irraa afannu dhabne osoo manni islaamaa qarshii waliif fidee ifachuu danda'u amashan guutu taa'u jirayyi mee amir as deebi amee dhaamsa qabdan isinummaan obboleeyyan keenya dhaamaa fi mee bismillaahi rahmaani rahiim assalaatu wassalaamu alaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam obboleeyyan keenya warra gargaarsaaf hamilee lafaa ka'ee cufa rabbiin isaan bira haa jiraatu qaasim jamaal abshir dalagatanis bakka faayidaa baasu rabbi isaan haa godhu biitii teenya harka qalleeyyii waan taateef masgida kana amata torbaa ol itti laffaaneeti hawaasni baadiyyaa qarfaa agartu kana amata shambar miilaa kanarraa afnee waan irraa afnu dhabnee amma feerroo tana firii 800 tana alul khayriin nu kanne firii kuma 800 hafsan ammoo manni muslimaa cuftinuu qarshii takka waliif fide waan nurraa cufuuf jecha maqaa rabbiitiin akka nu gargaaran isaan gaafanna rabbi isaan bira haa jiraatu maasha Allah kanaan durallee obboleeyyan keenya asuma gubbaa dhaabbanneeti akka gargaaran gaafachuu ture naaf ishee Muhammadi alhamdulillah akkaawuntii ishee keenya irra waa erguudhaan amma feerroo gadi mul'atu tan akka waan bitanii jiranii fakkaata mee ishee Muhammad waan gaafas ergamee fi waan wanni san bitte gaafanna nu hordofa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا قالت ربي ومشتوت عبدي بياتي في ربي أخبروا قسمتي سوتشين يسنجوتم كنا عاملين لهم نوجوتي جرتي فيرو حنكتنا اللي كسر نوبتي جرتي وني إسان جويا سن تكتافين وقرني كوما إبا سدي في ترباتم سنرا قبل إبا
lama fi shantamina qalbinne kumni ferroon kumaa fi dhibbi sadii hafte isin sunis tatanarra qaaliitti kuma dhibba jaanu gaafatti. Gurguddoo jechuudha. Tonta kudhaniiti? Tonta saddeetiiti. Saddeet ayyaa. Akkasitti jazaa rabbii isinii haa kafaluu rabbii isaan bira haa jiraatu. Achirraa fuudhanii sochii isaanii hanqana geessee wanni waa xiqqoo irraa nu haftee nuufis bituu isin geessu. Akkasitti jazaa rabbii isaanii haa kafalu rabbii isin haa gargaaru oomishtoonni abdii biyyaatiis akka hedduudhaan dura jabaatanii jettan rabbii isin haa jabeessu. Maasginni kun jalatti waan guddoo fixee jiraatee hawaasni waan qabu fixateetuma tan nu kennees ammaas ganaa numa kana nayyanii isaanis tattaa'u jiran achirraa kaaftanii isin geessanii jazaa rabbii isin haa kafalu hojii teessanis harkaa jechaa akkasitti du'aa isinii goona rabbii isin biraa jiraatu. Muaz Mahmud Abshir inshallah gubbaa irratti isiniif maxxansa akka waan ta'edha. Mee baaba isin warra ganamuu dhagaa yoo fide malee guyyaa tokko aduun irraan dhiinee jenna. Ganamarraa sadii kan finne Gaara naaf biyyaa sin oolli gaara. Daa tattaafachaa waan qabnus itti tattaafannee as geenye ammallee gaa humniti nu olii nutti dirmattee nu gargaaruu irraa abdii qabna humna rabbiitii gochi. Inshallah hawaasa islaamaa bal'aatu jira. Diin kun isin qofan qabu nama hedduu qaba. Masjidni kunis kan isin qofaame kan nama hedduuti. Masjidni bakka fedhees jiraatu. Karabbii ta'uu wajjin eegarabbiiti immoo islaama dila kana qaba. Kanaaf uummanni islaamaa xuuxxoon 50 nama tokko ba'a nama 50 fakka taphaati kuma jaan yoo bakka takkaa waan dandeenyu inni ijaarrannee itti deebine qaqqabatuma jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kan baadiyyaa kaabaa kibba keessaaf ala jiran sagalee teenya dhagayaa jiran maqaa rabbiitiin isaan gaafanna haa xiqqaattu haa guddattu waan dandeeniin masjida kana cinaa akka dhaabbatan jajjabeessinee cimsinee isaan dhaammanna. Sheenwar assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga dhuftanii isinillee daawwadhaa masjidni kun baadiyyaa keessa ijaaramu jira. Masjida kana yeroo liifii seentan akka dubbattanii obboleeyyan keenya akka cinaa dhaabbatan jajjabeessitan kabajaaf jaalaan isin gaafanna. As dura fiidiyoo yeroo lama mokkana waraabnee turre fiidiyoo sanirraa kuma 300 fi waa harkannee jirre jedhan amma nu himanii turani. Saniin feerroo asii gadi mul'atu tana bitatanii jiran. Feerroo as jirtu tanaa fi achi jirtu tana bitatanii jirani. Haa ta'u malee wanni kun hin malee feerroo tumta saddeetiiti jedhanii gurguddoo tanaatu furdoo taasira labbaa ta 14 fi ta 12 fi kuma 600 nu gaafatan jedha sichi gana amashan akka taa'u jira mukatti roobaa fi muyni jalaa nyaadhamee jira. Muyni kun gaara mul'ataa kana guutuu keessaa olii qabamee as jala jira. Nyaadhamee dhumee jira yoo irraa jijjiirra jaan ammas gana haaree baasii kana nama gaafata. Isaanii tanaa'uu dhabee gana ammas mukarraa jijjiiruun isaan eeggatti. Kanaaf masjida kana dafnee yoo cufanne malee muyni kun jalaa nyaadhamee dhumnaan ummata kanaaf ammas dalagaa biraa baaf isaanii tanaa'uu dhabee ammas tabiraa irra hidhuu jechuudha. Kanaaf hawaasa kana isinillee hoggaadhii fi seentan masjidni kun keenya keessanii keessaaniiti eegarabbiitiin malee uumaan qabu. Wal jajjabeessinee cinaa dhaabbannuun asumaan sheekha keenya Sheenwar isin yaadachiisuu barbaada. Uummata nu jajjabeessa. Hawaasni keenya immoo kan nu daawwachaa jirtan masjidni rabbii kun isin malee hin qabu. Waa qabaachuun carraadha. Waan qaban sana immoo bakka itti kannatan harkachuun ammas carraa biraati. Eega rabbiin isin jiraachisee addunyaan fayyaan faaya akkuma jan fayyaa isinii kanne nama fayyaa qabuu carraaqata nama carraaqatu argata. Meeshaa rabbiitiin olii gad deemtanii carraaqachaa jirtan carraaqattanii harkattanii tadalagattaniinis fayyaa rabbiiti harkattanii niima rabbiiti waan rabbiin isinii kanneen rabbi dooyinamuun ammoo musiibaa biraati. Kanaaf diin rabbii kana cinaa waan rabbiin isinii kanneen dhaabbattanii mana rabbii kana akka galmaan geettan jajjabeessitanii akka jaarrattan masjida kana akka irraa fidhattan kabajaaf jaalaan isin gaafanna. Hawaasni keenya kaala jirtan yoo waa xiqqoo olii buuftan karaa salphaadhaan masjida kana ijaaruu dandeessan. Wallaahi uummanni kun gaafaan dura biyya tanatti deebi'uun dhufee laale aduu keessa salaatan. Bakka isaan itti salaatan isin garsiisa. Laal haawwan keenya mee aduu keessa taa'u gallaa laala. Laal haawwan aduu keessa taa'u laala. Amma jummaadhaaf dhufanii aduu kana keessa taa'u jiran. Laal harmeen tun muka jala taa'u jirti firraan. Dhiirtii as aduu keessa teessi ni gartanii miidhagdi. Dhiirtii aduu kana keessa salaatti jaalla isaan diinii qaban laala. Waan kannan dhabanii warra ilmootiyya gurguraa jee qabee fidasanii beeki ganti kun. Hawaasni kun akkana aduu keessa salaatu jira. Ooluu keessa salaatu jiran. Muka mataatti qabatanillee hin qabanii dirree tana keessa salaatu jiran. Kanaaf obboleeyyan keenya haala jirtan haa xiqqaattu haa guddattu waan dandeessaniin uummata kana bira dhaabbattanii manni kun mana rabbiiti kana maatii miti. Eega rabbiiti immoo isa ijaaruudhaaf warri itti gaafatama qabu anumaaf isin warra lafa jiru kana waan rabbiin nu beeku nuti waliin beeknu rabbiin ammoo nu beeka.
masjiida kana gargaaruu dandeessa moo dandeessu namara rabbiitu si beeka rabbii si beeku san sodaattee rabbii saniif jecha mana kee akhiraa tolfachuuf waan kana keessa waa buufachuu qabda namni tokkollee diin rabbiitti hin doynoomina waan rabbiin isinii kanneen diin cinaa dhaabbadha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waggaa waa kannaa nu gaafatu وأقرضوا الله قرضا حسنا جين نقابت ربي بلقي سالكي غاري جي مالي جنان خنانو نجن أما خنانو نقافن لكن نقافت لكن قلق بديوان تي بيوتري ونين كان ندنان تي بيتو تي خزو داتو تاتي لكن قلق بدينا لقي سي ربي لقي سي قافته ربي خيتي والقي سي مني من ربي تي وان قبدو خيسو بفدو جاردو حواسا خيخنا جنار أبدو دين جالتني يقي ساننغنا سوسون atilleen fuulduratti naaftaa ta'ii fi manziila ta'ii fi fuulduratti isaan kana jabeessii kama toorri isaanii sossoobodhi siin jenna rabbii warra wal cinaa dhaabbatee mana rabbii cinaa dhaabbatee rabbiin guyyaa rakkoo san isaan cinaa dhaabbatu nu haa taasisu addunyaan akkumaan isiniin jee ganda dalagaati akhiraan ammoo ganda galataati akhiraa dalagaan hin jirtu waan arraasitti dalagannee citti galata ittiin galfamnu yoo arraasii waa dalagachuu baannee akhiratti fuuldurri keenya rakkoodha ta'a akka rakkoon nu mudanne arraan tana rakkoo san firraa achi dha'uudhaaf mana rabbii cinaa dhaabbannee keessaa hawaa buufannu guyyaa qiyaamaa namni gaaddisa sadaqaa ifii jalata akkuma jaan aduu hamtuu fuuldura keenya jirtu san yaadannee ummata keenya kana aduu tana keessaa gara manaa olaa galchinu waan kanarraa cufnee akka isaan mana kana keessa gammachuun salaatanii gammachuun du'aa'ii nuu godhan haa goonuu hin isiniin ja'a silaahu dubbiin dheerattee farreetti hin fe'amtu xiqqaatteefis galmanan qattu warra waan dhageetti hojjetee arraas baruus ittiin milkaa'uu hunda keenyaa rabbiin nu haa taasisu isiniin jecha obboleeyyan kiyya jajjabaadhaa mana rabbii kana cinaa dhaabbadha inshaallah lakkoofsa baankii isiniif hin erga inshaallah taala lakkoofsa akaawuntii gubbuma irratti isinii maxxansa ka isaanii jechuudha lakkoofsa isaanii gubbaa irratti isinii maxxansa obboleeyyan keenyaa takkaan hunqaana isinii waa isiniin jenne rabbi jazaa isinii haa kafaluu masjiida tokko hawaayil ijaaramu jiru nu gargaara uummanni kun baadiyyaa keessa waa ijaarrachuu jiran duraa jigee dadhaban jeetiin dubbadhee ture obboleeyyan kiyya hedduullee waan ergu turan obboleettiin teenya tokko ammoo uummatuma siittiin hin jaarettee ilaa hanga dhumaa mataa sii ijaaru jirti wallaahi rabbi irraa jaalatu ummatu murte qalama dibuu jirti afatumaa fi ispiikara yookaan sagalee guddiftuu qofaafeef waa hunda namarraa keessan buusee numaa fixatatte numa ciisaa beeki namni khayrii jaalatu wallaahi akkasuma masjiidota hedduudha gargaaraa jennee isinit dubbanne masjiida dirredhaa ganda timiraa qashee mikaa'el dachii san bitaa fi jeetiin isin kadhee ture hogguma sanitti osoo torbaan tokko hin gahin dachiin bitamtee dachii bituu qofaa miti masjiida kornisa gootanii achitti illee dhaabbanne barandaa guddaa bareedaa san itti ijaartanii masjiiduma sanuu masjiida fakkeessitan wallaahi rabbi isin irraa haa jaalatu nuus wooma jabaatte onnumarraa hoggaa akka taanu dhabne dhufne isinit dubbanna isinillee hoggaa isinit dubbanne takkaan hunqaana isinii waan nuti isiniin jennu godhaa turtan asiichis fuulduraas ni gootan abdii isin irraa qabna kanumaaf isinit dubbachuu jirra malee silaa hin dubbannu ture namnillee nama qabdan jeen nu yaammatee hoottaa waa nu waraaba hawaasa keenya biraan nu gayaa iyya keenya lallaba keenya nu dabarsaa jedhanii nu yaaman waan nuti isin qabnuuf wal qabaachuun qabeenya caalte kuma jaan ni jirra eega rabbiitii mana kanaaf ni jirra waan qabnuu waan dandeenyuun cinaa dhaabbannee galmanaa geenyuun isiniin jaa obboleeyyan kiyya akkaawuntii gama gubbaatti inshaallah isiniif hin maxxansa akkaawuntuma san irratti waan dandeeysan neeyxanii mana kana galmaa yeroo gabaabduu keessatti akka ga'u akka gootaniin isin dhaamu xiqqoo jettanii isin tuffatina hoggaa walit dhufte waan guddoo taati wallaahi rabbii isin beeka amma sadaqaan dhugaadhaa tan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama torba guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii jala ta'an jee torban keessaa tokko ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه صدقة دويسي خنتي خوام مرقى يساجرتو hangam namni mirga isaa jiru waan namni bitaa isaa jiru waan inni mirgaan kannateen beeynetti dhoysee jechuudha nama akkasiitii jan arra namni isin harku hin jiru achii waan dandeessan akkaawuntii kanarra gaafa galchitarra bumaatu isin harka malee nam tokko isin hin beeku sadaqaan gaaddisa arshii jala nama teessiftu san tana jajjabaadhaa waa keessa buufadhaa baqadir assalaamu alaikum hundi keessanuu ni beeytan namni baadiyyaa keessa hoggaa jiraatu baadiyyaa irraa gara magaalaa siqee dachii bitatee mana ijaarrachuu fedha baabaan keenya keessa agartan kun nama baadiyyaa tana keessa jiraatudha direedhaatti dachii bitatanii turan dachii direedhaa bitatan san masjiidni kun galma ga'uu fi dinnaan osoo masjiidni rabbii kana jiru an direedhaan mana dachii bitee mana waan jaarradhu dachuma sanuu masjiidaa kannee jee dachii san rabbiif dhiisamee ajaa'iba waan isinitti wallaahi masarata hidhee osoo jiru osoo manni rabbii banaa taa'uu an dachii bitee mana jaarradhee waan cufadhu dura masjiidni rabbii kun harraa cufamu achi booda waan rabbiin naa gootuun eeggadha jee manuma kiyya baadiyyaa keessa haa taa'u jee dachii bitate san masjiida kanaaf kannee gurguramtee fi masjiida kanaa waa gootu jee keessaa bee jiraan baana dhaala mallee ni bu'anii wallaahi ummanni keenya akkana gaadiin jaalachuu taate obboleeyyan kiyya isinoo mee maal diin keenaa goone ettaniif gaafachuun anis isinis dirqama nurra jiru dhamee baaka dir dachii san maaltu isin kannisiiseme
يوغا هنا كرت جروا انتم تجلني أبشر رب ما بجد أبشر 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 وانين جنبي ورب ما بجد يوغا كرت جروا أنا تنتظر ربين جزاء سني أخفلو ربين جنة خيس منا سني فايجار والله سلاهو نمني رب الرحمن بريدا ربي قالي خجينا بين كينيانو مسام فرج شوداف أسي وان قالي جالتو في وان فرو خنيتي رب الرحمن قالي سنفرتا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة نبين كينيا كزجن مشار ربي قالي دا مشار ربي قالي مشار ربي قالي سن جنة جن جنة ورا خشامتي وانا قبلتي مت قالي ديچو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جنبي ربين كينيا قرآن خيستي تلتو جو هندن دي سنن جوان جالتن كنت نتيجة خنا بسني سوان جالتن أنا استوى إني استوى دشي مقالب بدأتي وان كان مسجد أبجتشا إسنمو إفك أبدني دشي مسجد دشي مقالب بدأتن إفيجرين جنب بادية جراتشا أبسطني بيسطني هلكني قويا وجدتني مقالب دشي بدأتشو واللافتو بدأتني مسجد ربي بنا تاوسا قران كنتني خيساباتن ربين جنة خيسم من إسني فاجارو نمني سلاوان كابو مسجد ربي جارا خون كبينان جارا خو يادان خون فنان خوان كابون خون دچ خنا خون مالغا خنا حال مسنين جارما نمو وان قوده به قوده في باچو دندون غافو باتر برتي مني سبنما جارما ربين جنة خيسم من إسني هاي جارو بليان كينمي خيسين داوچا جران كان عمل جتنين نمني تو كوغا خيري تكيفين جالت نمانس جالا چونغاري في جالتني اگوان سنكن نتني ساينو مال جتني مي مساو نمني اسلام تيغا اكخنا غا اركو الجنة سوان قالي لا سر سن لين ربي خالين وربي نسندن ديسين كانوا برا ابتن سنين جنة يجو الحمد لله وبلا ينقي ان شاء الله ربي اسم برا دابتو ربي اسم برا دابتو akasuwaan gaa rabbiin isin kenneen jannata akka bitattan isiniin jenna kanaafuu isinis akka nu gartan akka walumaa guyyaa borullee toltuurra wal garru isinitti dhaammannaan isiniin ja'a. Allahu akbar. Rabbiin isin bira haa dhaabbatu abbaa Khadiir inshaa Allah hordoftootaa fi daawwattoonni keenyaas bakkuma jiran irraa isin bira akka dhaabbatan abdii qabna. Obboleeyyan kiyya yeroo hiyyeessi kun as baadiyyaa keessa taa'ee dachii magaalaa bitatee dachii magaalaa bitate san masjiida kanaaf kennu isin dachiin kanneen maallaquma waa xiqqoo san waliif fidaa waa xiqqoo waan qabdan kannaa mana kana nuufaa cufa mugaa isiniin jennu waan doyinoomtan natti hin fakkaatu kuma kanaan dura ergaa turtan ammas warri haftan keessa harka buufattanii warri kanitanillee irra deebitanii masjiida kana galmaan ni geessan jee abdiin qaba. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra masjiida kana galmaan geetee rabbi bira mana ittiin jaallatu rabbiin waa taa'isu. Bakki inni itti argamu masjiidni kun baadiyyaa keessa Awoomaraa bakka jaamtu jira. Aanaa Haromaayaa karaa gara mul'ataa deemurraa xiqqoo gaggoranii Awoomaraa araddaa Awoomaraa keessatti argama jechuudha. Kanaaf inshaallah bakkuma fedhattu argamu masjiidni keenya hunda nu hundi waan dandeenye cinaa dhaabbannee haa jaarrannuun dhaamsa keenya kan yeroo hundaati. Muyni kun jalaa nyaadhamee jira gabbeen isin garsiisa. Akkuma argitan kana muyni kun addaatee jira roobaatti roobaa bee. Roobaatti roobaa bee. Namni aduu keessa salaataa jira wallaahi. Kanaaf uummata keenya kana aduu keessaa kaafnee rabbirraa waa haa kajeellu hin isiniin jaa. Lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun. Nabiin keenya qaraanaan ayata kana. Abuu Xalhaan ooyiruu isaa akkaan jaalatu. Ooyiruu isaa tamasnoota bishaan qabdu. Rabbiif jecha keessaa bee ooyiruu tana gama kiyyatti akkaan jaalatama. Rabbiif jecha kannee jee keessaa bee. Du'a rabbi biratti mana ijaarrate jechuudha. Rabbi biratti jannata qopheeffate. Namni laaftutti mana rabbii kana yookaan jannata rabbii qaalii san kadhaalan. Mee muka laala. Roobaatti roobaa bee jalli isaa tortoree jira muka kana wallaahi. Armaattaa baadhatee ni dhaabbataa moo dhaabbatu Allahu a'lam. Rabbumaatu beeka. Yoo dafnee waan qabnuun haati qaattu haa guddattu waliin buufnee mana rabbii kana cufne malee yookaan rakkisaadha. دبني وان كانوا كيسر كابو فنون اسمي جاب بلا ينكي بارك الله فيكم وعليكم السلام قرتني ولا نمني ادو كيسه تتا كان دفنغاي ادو تنا كيسه صلاه ديرتي ها وان كينيا لا داغا خنا غديتي اسم اورو كيسه صلاه نجي اورو نوا كيستي خنا فمتا خنا ديني جالتن اكما تاني دبا مله
إن شاء الله أكاونتي في تليفوني سني في متنسى دولتني وأنا سنين قلي يجرات شيء محمد خامر يفدو بفنية الرجع فتني إساني رتي وأنا ندي سنرجتني وأنا خنا إساني قلي جارو جرا خورين بكبو فتي أكاونتي تجمعتان كبوان تفتنو سارت إسافوني برات الرجع تنجر مسجد عملي وأنت اسم الرتي رجمتي رجتني gargaaruu dandeessa Allah masjiidni kun guddina isaa kan laala masjiidni kun masjiida taphaati miti garuu muyni isaa jala nyaadhamuuf jira roobaatti roobaa jira waan ta'eef quncee irraa fite gartan ilaa Abdallame Yo, kamitti enu rilme makatti baatee geeshee kan gala. muka kanatti Mee qoosiin gala. bakka rirmi nyaate duun amma armaataa isin nuu baadhataa silaa Nama baadhatee Orang bukaadhaa rilme. Ferroon kaleessa maallaqa as dura obboleeyyan keenya waliif buusaa turaniin bitamtees kan otana fakkaatti. Soomana keessa asitti dhaabbannee akka gargaartan isin gaafannee turre obboleeyyan keenya hedduun gargaartanii turtan maalleen isin gargaartan san lafan banne ferroo tana bitee jira kunoo. Gartanii miti ferroo tana maallaqa keenya sanii bite irraa illee hafee jira. Haa ta'u malee taganaa bitamuu ta'e isu hin gahu waan ta'eef san irratti immas iyyannaa dabalata barbaaduudhaaf nu yaamanii waan kana waraabu jirra. Yaa rabbi nun qaanaysin rabbi isinis hin qaanaysin nu sattara nama qabdanii naamani namni nuti qabnu isin kabiraatii miti obboleeyyan shaadateenii kana qabna akka waan isaan nurraa kajeelan san nama isaan ni qabdan jaanii nu yaamanii san ni qabanii san akka abdii nu guuttan kabajaaf jaalan irra deddeebina isin gaafanna rabbi walii nu kanne rabbi obboleeyyan walii nu taasise galanni kasaati waan nuti yaadnus waan takka hojiin teenyaas takka waan kana galmanaa gennu isin hinjaa maalleeni kanaan dura hangana dalagee jira inshallah amma mee Abdullahi ho laanne agartanii turuurraa muuyini kun akkana ta'u jira la nyaadhamee ma kun lafa olkee jira subhaanallah alaa mukkeen kun hundi jalli nyaadhamee jira jalli gurraachomee jira agartanii Dandeetii taphatuu nyaata bu'uura. Kalafarraa bukkee jira wala kuno meeqni Laa. kullal kalafarra bukkee jira Laa qacite laa. laa sunis amma tortoree jira bara sunis bishaanii laa akka Bishaanii tortorsila. walakkaan tun hundi keeysi kan magaamma Akkanu. muka kana walitti qabanii fiduu jechuun hangam takka akka baasii nama gaafatu isinuu ni beeytan haaretti ammas kana jalaa kaafnee qundulloomee kabiraa finnee jechuun ammas baasii biraa firra dabalu taati ummata kanaa dadhabe dalagaan biraa ba'uuf hin qabdu obboleeyyan kiyya bira dhaabbannee isaan kan akka mana kana galmaangeen kun dhumee jira jechuudha ni gartamu ni rirmaan lafa nyaadhamee dhumu jira yaa wanni kun karabbeeti kasaaniitii miti namni masjiida kana jaarrate hedduu keeysan turuu beeka dhaloota dhufuu keeysa turuu ta'a malee cinaa dhaabbannee masjiida kana dafnee dhaloota keenya bu'uura amantii lafatti laala akka ta'u jiru ni gartanii nyaadhamee laala muka laa daaraa keeysaa laa muka nyaadhamee innaa turuurraa jechuu amata shan akka taa'u jira jambanaa muuni jala dhawame aboo rabbii keenyaaf jecha waan kana keeysa waa buufannuun isiniin jaa silaa dubbiin guddattee afarratti hin fe'amtu isinis dantaa teessanii yoo keessa buufattanis keessa buufachuu baattanis dantaan teessanii ananaafumaan gootanii dantuma teessanii jaa keessa buufadhaan isiniin jaa fixadhe wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Bishaan